حال إساء كيس جرى ليس لقب أفنا أديرو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيت دراتي خا عكفيتي سان متاتو خا عيد المبارك ولنجتشو الحق ونفكاتي عيد المبارك أديرو هي. الله يبارك في عيد والمعنى بقيتينو به. إن شاء الله عيد لما فلي إسانون دين الرابطني عيد لما فلي ورا ولي كبجنوها قولوا حالا كم كيسير تنمى. والله حالي أنا دا أقوم بيتا إيه الفاضل ليدا. هدو سجل اللي يتشاجرة. أيه. هدو ربّجانس جرة. والله تقوى أنا منين الأجيال نجرو ما واحد موت هدو إيه تجرة. سجل أكل متتبقون دعارتي ميدالي بربودا هم دتنو دبارسداني موت مارتيس. Akka keessa mootummaa yaada hundaan nurratti hirmaatee as keessa falan hodhaa gartee amma itti tunno itti sana achi dabarsanii guyyaa 10 hanga kana keessatti akka jarri kun hundi qalamaan dhuman janiiti jarri karooraa qabani. Waraqaan itti guyyaa 4 fi 5 dabare kana keessa ta'uufillee itti tana jecha jidduu nu dhiisanii malee hedduu takka ni ulfaatti. إن شاء الله نتصدق جاتو مشيغا جراچو جرا فرت يو جرا أيوه خارج عندنا تنقرتي موت مانيس خارون تانو جنا رابطني غرغار سخارون تانا كانوا تام بربان رنو تمسيتان إن شاء الله تجرانو تي كلمة والجلا يسدي بالبلي وتجر تناواس عن جرا غرا موتما إثيوبيا لا تلو غرا إمباسي داتي وني هاري نجرتي دفري سلالو هاتاتو يسدبسو هاتاتو isan gargaaru jira jaalillee abdii isanii kannuu haataatu wanni gara embaasii Itoophiyaadhaa kan riyaa jirurraa ta'u amma qonsila jiddarraa telefoonaan qaamaan haaloo fadheenuu namni isan qunname jira. Telefoonaan as keessa warri galtii silaa keessaan embaasii keessa warra qonsila embaasaan keessa dalaguleen tokko warri keessaan gartee itti dhalaan oggoo gaafannu nuti keessaan irratti isin hojjechaa jirra yoo karaa mootummaatiin taate malee furmaanii nu biraan hin jiru jechaa jiran keessaan illeedha. Namni dhufee akkasitti fardiisee dhufee illee nu laalee wayaati tokko nu kanneen jiru. Akkuma ijoolleen duraan nu biraatti dhumsan akkasuma jiraachuu jiraachuu. Fumarratti eegu jira. Yoo miidhi tumbaatee nuti dacha'anii. Aye kallattiidhaan gara embaasiidhaatiin namni isan quba qabu namni isan dubbisee dhufee isan laale hin jiru ammoo akka walitti dhiheenyaan keessa ugaa gaafatan dhimmichi dhimma mootummaa lamaaniiti malee dhimma nuti gara keenyaan fixuu danda'u mitiin tagaadhoo isatti isaniin ja'anii jechuudha. Keessanii yeroo isatti akkasuma ja'anii samboodallee nuti karaa keenyaan isinii irratti hojjannee illee dadhabnee yoo mootummaan dhufe hormaata isinii fide malee jiwaata akka hin dandeenyu. Haga ammatti waraqaan gara Suudiidhaatti gara Suudii barreeffamtee toma gara pirezidaantii Itoophiyaatiin barreeffamtee egaa pirezidaantii Itoophiyaadhaa muummee amma beetee qaama mootummaarraa miti inni duuba gara Abiyyiidhaatiin haa taatu gara ministeera Haajaalaatiin haa taatu xalayaan gara maqaa mootummaa Itoophiyaatiin barreeffamtee ta gara mootummaa Suudiidhaa dhufte ta isan quba qabdan jirti. Injirtu raanta dura san dhufte injirtu karaa mootummaatiin dhufte injirtu ta gaafa awwala duraa kolbaana itti Muktaar Kadiir barreessanii daddabantaa duraan barreessan malee inuma injirtu tammaa barreeffamte waraqaan. Sootuluu taa'amata. Waraqaa jibbaataa gartee maatii keenya barreessanii maatiin waraqaa jibbaataa jedhanii maatii galchan gartee Muktaar Kadiir barreesse si'a lama. Siyaasa daffaa eeggachuu jira oduma jedhanii ijoollee fitu jiran san malee jirtuma ijoollee meeqa nu biraan fitu jiran jechuudha. Waraqaan tagaafasii malee hin jirtu. Amma dhiyoo tana dubbatamtellee waraqaan sanuma. Salma ta'uu mata dabree jechuun fuulbana mata dabree 2024. Sanume. Aye. Soqa amataafuu deemnaa jechuudha. Egaa xalayaan sanuu ergamte. Meegaa carraa kanatti fayyadamuudhaaf mee dura miidiyaalee Oromoodhaatti maal dhaammatta? Hawaasa keenya maal dhaammatta? Mootummaa Itoophiyaatti dhaamsi kee maal? Mootummaan Itoophiyaattis egaa rakkoo tana gartee namni hin rakkanne hin jiru, namni badii balleessine hin jiru. Akkan taatota namni itti seene
intina dhaabbatee akka nu gargaaru barbaannaa ustaazootti sheekottiinis jalanuun digartee irratti tumsanuu ta'e akka nu gargaara. Haye asirratti beekte wanni deebitee uummata ibsitu namni beekte baduma akka keessaniitiin qabame haa beekte kan biitii isaanii falmatteef meeqaa galee keenyaa'u meeqaa galee Somaalee meeqaa galee hidhamuun Suudii keessatti haariyaa miti jimaafillee nama nima hidhanii jechuudha waan hidhamuun Suudii keessatti jimaa yoo sirratti harkansiidhan kan biyya keenyatti jimaa rakkoo hin qabne jechuudha. Hidhamuun wama jiraati akka lammittis haa mootummaan takka dirqama bahuun isii barbaachisa malee abaloo tokko badiiraatu irratti argamee hidhanii jettee jalaa hafuun sani haa Paakistaan jalaa nafne Sri Lankaan jalaa nafne Indoneeziyaan lammisii jalaa nafne namni hundinuu lammii isaatiif dhufee dubbataa falmataa jira baasaa jira ka hidhamallee gariin akka ajjechaan warra ajjechaan itti murtaa'ellee akka hidha jijjiiraniif godhu jira gariin amma Sri Lankaadhaa hidhaa fixatanii galan warri Paakistaanii hidhaa fixatee gale ka Iraaniidhaa du'arraa oolchaniiti gadhiisanii amma kun ishiis baatee jirti sogaa waan haaraa baasaa miti jechuun wanni san gaafataa jirtan mirga akka lammii takka mirga lammiin takka qabdu gaafataa jirtanii dirqama gaa mootummaan lammummaa teessan qabdu tun lammummaa isii qabdan tun ka dirqama isii bahuu qabdi meerra deebiiti Abiyyi Ahmadiirraa hanqabeetee qaamni dhimmisa laalu hundinuu akka lammii isaanii tanaaf gaa dirqama isaanii bahan maal jettaan afaanuma kabajaatiin. Uummanni lammii biraa uummanni rakkoo tana seeni gartee wanti galaa jira mootummoonni amma ijoolleen gaafas irra guddaan namni gaafas qabni gartee bara 2017 keessa namni gaafas abbayinoota illee qabu ijoolleen hedduun beektu taariba namni taariba karaa dheeraa amna dheertuu deemu san shaantaa buskutee fi keessa guurratee tuma deeman malee ba'aa guddoo akkama shisha irra namni qabamu tanaan namni deemuun jirru guddaa gaafas waraana jira Yamaniin tun meeshaa tanaan deemtii taariba karaa bayinuu Yamanii kana duuba yaana waraana rasaasa itti bannaan kalaas Yamaniin taan meeshaa facaaftee yaati irra guddaa nama hangi tokko haa fuudhu malee ijoolleen afaan hin bayinu sanuma keessatti waa meeshaa Yamaniin facaafte saniin hidhamne jechuudha guddaa sababa sanii isinii fidee janii qabanidha. Maaliif oduu akka mana murtii dhaleessanii seeratti gartee nu qoratanii qorannaa takkaan irratti hin geessin ijoollummataan adabbiidha jechuudha irraa nu qoodanii malee murtiin akkasitti nurra kannamtee murteessanii badiin nurra muramtee mana murtii nu dheereessanii nurratti wanni godhan hin jiru. Saniifuu mootummaanis cinaa dhaabbatee waan tana akka nu gargaaru barbaada. So gara mana murtiidhaatiinis abukaattoo qabatanii balleessinee filadhu sanii ja'anii akkasitti ragaa guutuudhaan akka seerri addunyaa madaalli addunyaatti badiin isaanii galtee odoon taane nabeetes isan kana akka poostaratti akka footootti isaniif fayyadamanii namni Suudii akka sodaatutti isan du'aan isan adabuudhaa deeman malee badiin isanirratti seeraan raggaateen jirtu jechuudha. Badiin akkasii seeraan raggaateen jirtu. Tarii amma fakkeenyaaf oduu mootummaan dhufee dubbii kana gartee Dr. Abiyyi dhufee furmaata nu godhee dhiifama nu mootummaa biyya kanaa nu gosa biyya kanaa dhiifamaa nu gaafate sila. Mootummaan biyya kanaa nu gadnuma dhiisu. Hagaa mootummaan biyya teenyaa dhufee furmaata nu kaa'een eenyu dhiisara namna gaa furmaata nu kaayyoo mootummaan dhufee furmaata nu kaa'een namni asii godhiisus hin jiru jechuudha. Yoofuma Rabbiyanis dhiisan malee fakkeenya namaa godhuudhaaf nu fuudhan malee murtii biraa tanurra murtan badii biraa taqabnu jirtu ijoolleen tan bakka teenyaa tanaan nurraa as wajjiidhamne galuu jira biyyatti jechuudha. Ayya inshallah galti sagalee sanii ta'utti fufnaa yoo rabbiin fedhee qaama dhimmi ilaaluullee sanii qunnamuudhaaf yaalii ni goona. Asumaanuu koominiitiilee Oromoodhaa tan Austraaliyaa taatu ta Awurooppaa jirtu ta Kaanadaa ta USA jirtu ta Awurooppaa jirtu too maal dhaammatta? Miidiyaaleen gurguddaan koominiitiileen gurguddaan jirtan hundi sagalee keenya tana dhagahanii akka wal jala nu dabarsanii mootummaa irra dhiibbaa nu godhanii irratti nu cinaa dhaabbatanii akka nu gargaaran barbaanna sagalee keenya tana hundarratti. Amma nuti tun akka dhaabbattee jechuun lubbuun gaafa nu dhufanii yaadaa sodaachaa jirra.
أيوة بس إن شاء الله نتيس ديبلي بولوسي صندوق بفنا جيو أكمل بلتجنة سجا خلتنا سجلة تيسان دقي سفنا يو واجرات اللي نكوبا قواتشيسا ورقان نفتي وتركان في سنة فلتشو ديما نكوبا قواتشيسا وقامات تدولة اللي سجلة لمسني ورابا تماتي اللي تنما بالبلوسا اللي ورابا معرف ورها في خناني بيتي إرتي دلقاتشو إرد دلينا إن شاء الله رب مبودا بيتي دو إبراتو ننقرسيسيني فرجة مالي بيتي ركوبرا ربي ننقرسيسي ربي سنعباسو ربي سني سغلياتو ربي سني فافلمتو نوتيس قبخ نيادر قباني بهنا غايرو تي آرسا غوتي خاسرت واركبو خيتي فديرو خي يغلطة بالفادو أي سنة غلطة ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خامد جيسنجا بليس خيج مدهين راي خلتي لانغا دام صدور فتاجرا اسمانو موتوما توباتنيس أكما موتوما برا لمي سيتي في بيتي فالماتوتي لمي تيسني فالمدا يناني حواسني خيج ولدوني حواساتي في ومن أورمو اللي فالمدا في تسياساتي سيتي دچانا تلوبو تنامو دغچون قبلو سنين جنة تمايي داغا ودون قبلو خيسا ودون لما قفا نوافي توكو واي بيتي إرقيتشا أفريقيا في إيجيا والفيدو خروري خو خرا مصري لاتي في السعودية لاتو جتا ماجرا إرقيتشا ما دلدلا أما بريجا بيتي مكان موسى يعني نجحوية موسى يعني غا تونسي وجيو بوليتكس لتوان إبا في الدوكاب دي نجحوية كونتيننتي لماتو خرات تقول أن نجحوية دلدل بشام قبات أركان فتي أفريكان غرا مصري تاتين نفتي إيجان أمو غرا سعودي تاتين نفتي أكاسيتي والدبراني يجحو ga projecti sais balina ni sadi gabafna warri TDF rafin cilelle warri TPLF wollolla jan ga sochi sani jabe sani jana na farati TPLF dawuni feti motumman taadasa warra dalle tarkafi sanfudachun barbaanne obboleen keenyo jigaraagarummaa qabaanille teenyeeti rakkoo teenyee kannaadhaan ajaja beetee Dabratsiyoon faan amma TPLF isa kannite khajalaa didute so yeroo ammaa tana keessatti daangaa Tigraay fi daangaa Anfar gaba Anfarin وهداتوتا TDF إلى هنتران خان Dabratsiyoon farfarratti fincilan gabura warana to qoppe fatane chita ajrani ga ilmala ya sagantati yatara subarata umrannu wala fisqa yurbi fade walid chana nolin tulu khaysal fulfada aga qoppe tarfaka to walid chanati naga aga khaysal tulatenki